Sagalitana, umatakinya sagalitana, sagalitana. Enyuti sagalita. Waggashan, umani kuneda dugal kami. Wicha wal fakata, waggashan bonye dat amne isni. Enyuti da sagalitana. Mati sagalitana mo. Enyuti da sagalitana. Enyuti beku sagalitana. Waggashan wicha wal fakata. Malu mabode ko umani. Umani kun mali kuyun mali kuwa. Oromoo tu biyya bulchaa jiran Oromoo du arraanuu taanaan maalidha faayidaansaa maaliif immoo waggaa sana guutuu qabsaa'e uummanni ummata kanaaf nagaa kenna warri daggala jiru ummata kanaaf an qabsaa'e warri aangoorra jirus ummata kanaaf an qabsaa'e wal dhabeensa gidduu jiru ummanni kun dhumee gaafa qabsooftanii aangoorra baatan eenyuunidha bulchitush ummanni kun gaaffii biraan qabu gaaffii nagaa qofa qaba. At least boy barakana ummanni mirga lubuudhaan jiraachuu qabu Oromoon barakanallee Oromoon mirga jiraachuu lubuudhaan jiraachuu qabaachuu qabu ummanni kun kaleessa diina manatti itti dhufee qoolateetu maqaan isaa lammaffaa gootummaa ture har'a garuu har'a boo'icha barsiistan ummata kana lakkii ummata kanaaf nagaa kennaa sagalitana umatakinya sagalitana enyuti sagalita waggashan umani kuneda dugal kami wicha wal fakata waggashan bonye dat amne isni enyuti da sagalitana mati sagalitana mo enyuti da sagalitana enyuti beku sagalitana waggashan wicha wal fakata malu mabode ko Arsi ummata garaa bal'aa garraamii saba keenya kan callisee hin beekne rakkoo namaa dhageenyaan har'a gaddaan marfamee dheeboteera nageenyaa warra qotee facaasee dalagu dalagaasaa sababa tokko malee maaf waxartu rasaasaan isinuu beektu kana haati ilmoon obsitu garuu daa'ima harkaa fuutanii rasaasatti roobsitu siyaasaaf lubbuu namaa wal bira qabuu dhiisaa imimmaan harmee keenyaa yoo wallaalte gatiisaa na amani wallaahi dhumti kan kee badiisaa eenyuuf qabsooftu daraa imimmaan arsii buusaa biyyattii sanaa fiigee kan warqii fiduu isaan har'a nagaa dheebotee qe'een gaddaan marfamee kan fayyaan isaa badee du'aaf jiraan shakkame baattee su guddifte yoo harmee kee maa boossifta miskiina homaan qabne rasaasaan maa doorsifta qe'eerraa buqqaaftanii maatii faffacaaftanii dhiiga harmee kootiidha qawween dhangalaaftanii dubartiin ulfi baatee daandii gubbaa irratti deessee yaa warra sammuun qabne sintu seenaa xureesse warra bosonaas ta'u yookaan warra kursiirraa yaada fokkisaa kana filiis nurraa jijjiiraa afaan qawwee keessanii diinattachi naannessaa haadha ofii dararuun baay'ee nama qaanessa isin aangoof dheebottuu biyyi nagaa dheebota bahee galuu sodaate wallaalaa fi sheekotaan waa'in biyya kan keenyaa tasuma badeen urkaa takka arsiitu boha takka ammoo wallaggaa haadholiin keenya boo'icha fuffudhattee wal harkaa hin dabbaraa dhiisaamee nu gahee jira bakka badiin jarri qabanu ilma kooti jedhanii si guddisan baatanii badii biraan qabanu maaf rasaasa nyaatanii sinu bachaa dhufaarra waanuma sin taatanii onnee sabaa keessaa immoo guyyaa tokko baatanii qaama bosonaas ta'u yookaan warra aangorraa sillachuunan jaalladha imimmaan harmee qoorraan ani paartii kamiinuu hin deeggarre takkuma garuu imimmaan miskiinaa akka malee na guba haqa ummataa eeggadhu paartii kamiyyuu teessee lataatu akkas jedheem gaaf tokko walaleessee bakka bu'aan ummataa kan jirtanu aangorraa yaadeetaa yaa boordii yaa ministeeraa nama dhuunfaas ta'e gartuudhaan kan hojjettan hojii garaagaraa waaqaaf lafa waamensiniin jedha adaraa haqa namaa kabajaa namna qadhamnaan muka guduunfaa jireenyaatu garaasaa keessattu ka hundee dhugaarra kaa'aa gingilchaaf gundoo keessan dhugaan mul'atu malee sobaan hin haqaaqinaa ajajaaf murtoo keessan dhugaan buddeena seenaati aakkifattaniin tufinaa isa du'uu malu jiraachiftanii isa jiraachuu malu ajjeeftanii sobaan faayilan cufinaa jireenyi har'a arginu kun hundumti isaayyuun darba eeggatee yeroo faallaa waanuma dhabanii dhugaa hojjechuutu caala jedhee aariin dubbate lataa qana'ee agaa ustaaz Raayyaanis jedheera kuyyoo sinta irragaa rabbiin haqqii ofiisiif dhiisuunsaa ammalaa haqqii namaan dhiisu namarraa kafalaa garii addunyaa irratti tu jiru cancalaa duniyaa dhiifne yaana nama biraa daalaa yeroo nasiin hafuun miidhin nama of jalaa har'asiif bari'utti galli galgala yeroo namu asirraa gala guyyaan saa dhumnaanii amane yaa rabbi rahmata keetiini
Wantan jechuu barbaade yaanni koo na dhageessaa Arsiif Birman nu dhageenye sagaleessaa akka ittiin deebine godaannesni kaleessaa wanta Arsii koo mudate baay'ee nama madeessa. Afaaniin wacuun keenya jaraan ta'u gumaata qaamni dhimmi ilaalu itti kennaa furmaata firii haadholii keenya yaasii mimmaan lolaaftu humnaan qaba jettanii maaliif garaa nu raaftu jecha xumuraa tokko waan sitti maa dhageessa imimmaan harmee keenya jireenya kee balleessa imimmaan harmee keenya jireenya kee balleessa firii haadholii Arsii. Akkuma Arsii keessatti deemaa jiru kana shimallis qubaayyuu hin qabuu jedha rabbo. Wallaahi qaamuma mootummaatirra ganamaan viidiyoo cufaan xiqqoo dubbannaan biyya raanatti dawwalanii kaadilee guddaa rakkoma Arsii keessatti deemaa jiru kana hin dhageenyeyyuu jiran. Soomaa jechuu barbaada kaabbi takka aangorraa ka'a takka uummata nagaya kenna dadhabda dhiyyannoo ol dabarsaa isin dhibu isa dhugaa rabbi kakadhee isinitti himaaman waan amma Arsii keessatti ta'aa jiru kana shimallis hin dhageenye hawu duudanna cite baran namni kumni 17 buqqa'ee namni 200 ol Arsii keessa qofatti filannoo kanarratti du'ee qeerraa buqqa'ee manni gubatee mootummaan naannoo Oromiyaa odeeffannoo kana hin qabu jechuun maal jechuudha mee? Sobaa miti yoo jettani mootummaa keessa beeku sirriitti kaabinee guddaan natti mee wallaan. Homa kana shimallis haajaa biraatiif dawwalee hin dhageenyeyyuu qubaa hin qabu. Maal idi kaadileen Arsii tunniin qo'ayi? Ummanni garaa dilbii kunniin mina abbaa taachuuno maal idan soban jedhina sobaa miti dhugaadha wallaahi ani waan qabatamatti gurra kiyyaan dhagayeerraa malee dubbadhu waan ufii gurra kiyyaan dhagaye qabatamatti waan dhagayeerraa dubbadha. Shimallis gaarii godhatiin jechaan jiru akkamitti odeeffannoo ol dabarsuu dadhabdii warri garaa dibbee ta Arsii bulchitu tunniin jechuu kiyya malee mindinno min maala taachuuno rakkoo uummata kanaa furuu yoo dandeenye mootummaa si ol jirutti ol dabarsiidha yookiin immoo kararraa goriidha. Kaabbineen silaa kaabbineedha gaafuma shuumamtadha akka itti uummata nyaattu uummata gidirsitu uummata buqqiftu baratti sun rakkoo miti garuu mootu hannuma kana miidhama uummanni keessa jiru kana amma shimallis illee waan uu godhaafi miti bara. Maaliif hin dhagayinii dhala anama waan kana bar warra biyya biraa bulchuudhaa hin dhageenye bar naannoo ijoollee Arsiitti irra dhage kaabinooti Arsiitti natti hime akka haasayaatti natti hime inni sagalee nuu ta'eefi miti haalli adeelam amma akkasii walitti koomentii gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu noo jedhanii yeroo san waa'ee Odantun, Gadantun, Oromiantun, David Akajaramtu, when it comes on it, Umman and Yuman come, Kalamata is doing in Chene, Chundan, the Negetu. Karab Gavin Oromo Kal Enumato Kopar, Kalama Bak and Cabenet. So Chivale Yatura Gesani, Wago Gutuvara Gesani Meti Composat is Angelchi. Be Alagaso Male, Birakan Gese. Abenya widrat bale ora itan di onda kya lawa ajaibat bale korti Oromiyaa qallabu dande garu irbo absi sodan sama mawan turanif qeedeenyarrat rafa rabbi nu kenne abboota keenyarra dhaallerrat lammi lammata ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniit kan fichilan jechuudha kuni harkan dayinaa dhaggeeffadha maaliif gariin arra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jala tun deebisuu barbaada. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa tas geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaru. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammatti qabsoon tun gulantaa takka huba qonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaa. Tokko revival phase ka jennu ka dadammaqiinsaa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura
gaafin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana galaaltan mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun qabatanii taa'u jirtan. Walaa ka aangoo irra jirtu, walaa ka biyya bulchaartu, walaa ka bosona jirtu. Seenaa gurraacha. Seenaa gurraacha harka dhiigaan taa'u jirtan. Qalamni isin barreessitan qalama dhiigaati. Midhaan isin nyaattan midhaan dhiigaati. Teessoon isin irra teettan teessoo dhiigaati. Ummata kana irratti jaalatee ummanni gibira isin kennee isin bulchaan jiru. Jaalatee ummanni waan isin jettan godhee aamiin jedhee jiraataa hin jiru. Osoo garaan isaa keessi gubatu. Jedhaatiin jechuudha. Jiraachuutti jiran. Isin ummata harka dhiigaati jechuudha. Yoomiyyuu seenaan isin jalaan bahu. Barasan ni jenna laal barasan. 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 Nagala deemaa. Komentii takka nagalatti hin barreessina. Komentii takka nagalatti hin barreessina. Annan gubadhe. Komentii takka nagalatti hin barreessina. Ka abiyyi kan kee deeggartu akka abiyyiin kan keessi jalaan tuqamne muka ofu qaraqqariiti iyya achitti deemiti. Ka shimallisiin kan kee akkasi jalaan tuqamne barbaaddu muka ofi qaraqqariiti ruuzii irraan qaraqqaradhuuti deemi rafi. Kushina hamba mici. Yalla hiji wuci. Ka marroo kan kee deeggartu jechuudha. Marroo kan kee waliin jechuudha. Hudduu harree seeniiti bayna jala. Qaamni tokkicha hin deeggaru hin jiru. Qaamni tokkichi anfaarsu hin jiru. Inshaallah qaamni tokko anfaarsu hin jiru. Deeggaraa keessan qabadha akka deeggartan qabadhaatii hudduu harree keessa galaa. Yalla na jalaa bayaa. Komentii takka na jalatti hin barreessina. Sii ta'e taa'ee dhageeffadhu siin taane ammoo dantaa kan keetii jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u. Dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu. Dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu. Haadhati yemmuu kajala dhaluu jira. Haadhati yetu karaa gubbatti bahuu jira. Haadhati yetu iyyuu dhiinni isii galdarra ujjira. Usuu ilmoo isaa akkanatti agar ilmoo ishii osoo akkanatti agartu ilmoo isii rasaasaan waddanii ka'anii kootu reeffa fuudhi jedhu jiran. Ilmoo isii ajjeesanii ka'anii bineensi nyaachuu jira. Reeffa fudhachuu dadhabdee. Reeffa fudhachuu dadhabdee ilmoon isii jechuudha argite rakkachuutti jirti. Takkaa rakkateen beeku arsiin. Takkaa beelaheen beeku arsiin. Qarqaarsi yookaan immoo irdaataan mootummaan arsiidhaaf godhe hin jiru. Alhamdulillah yoo rooballee sa'a 24 nuu rooba. Yoo midhaanillee waan gadi facaafne tol gahe. Arsii jechuudha lafa horsiisaati. Arsii jechuun lafa maddaa fi margaati jechuudha. Lafa wanni itti facaasanii wanni irratti darbatan hundi olmaa gartu. Takkaa rakkoo agarree hin beenu. Takkaa cinqaa agarree hin beenu. Takkaa beela agarree hin beenu. Beelli bara keessa nutti bu'e. Beerdi bara asin angoora jirtan nutti bu'e. Rakkinni bara isin angoora jirtan nutti bu'e. Buqaatiin bara isin angoora jirtan nutti bu'e. Miniliku arsii sodaata yoo dhugaa isin hin jedhe jechuudha. Minilikiyyuu arsii sodaata. Waggaa 8 akkanatti ofirraa qabnee jiraachine. Akkanatti jechuudha. Waggaa 8 kottee qabnee jechuudha. Harka kennachuu diddaadhaa fi harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Arsii nuti jechuudha. Arsii hadha isin dantaa keessaniif jecha, dantaa jireenya keessaniitiif jecha, dantaa lubbuu keessaniitiif jecha akkanatti itti taphattan tana jechuudha. Nuti harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Kanaaf itti yaadda muka jala dhaluu jirtu. Kanaaf itti yaadda bosona jala dhaluu jirtu jechuudha. Bosonni isin jala galte sunuu kan irratti gubachuutti. Seenaa gurraacha qabatanii taa'u jirtan. Finfinnee mana hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru. Fannisaa jiru, rakkisaa jiru. Jara kaleessaati moorraarraa. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darbuu miti, Wayyaanee miti. Bilxiginnaadha kan godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru, ka deettuu Oromoo ajjeechisaa jiru. Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darbuu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Kan har'a nu nyaachaa jiru, kan har'a Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka har'a Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa har'a aangoorra jiru. Yakka zabana wayyaanetti hojjetameef sirna wayyaanee. By the way, sirna wayyaanee waggaa jamtii pelleeffamamte. The entire Ihadeg system achi keessa warri jiru isaan itti gaafatamu. Yakka zabana dargii warra hojjetameef warra dargiitti itti gaafatamu. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu ilachuun qabu. Ummata walaba. Walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate
walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese maal jechaa jiran beektaa ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese what a joke tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabnu atiin koroneel gammachuutu dubbataa ture na fakkaate oromiyaa qofa amma mana miidhaa federaalaa keessa jiru kibbarraan jiru tigraay irraa nama tokko jiru naannoo amaaraatti irraan jiru somaalee irraa abdiilee faa dabalatee namoonni gara diidamaan jiru namoota kumaatama manneen hidhaa federaalaa finfinnee dirree dhawaa harar shawaroobiit maal jiran keessa arra abbaa fedhe wajjiniin wal falma arra harki 90 oromoodha so mooraalii kamiin isaan sirna sanirra wayyaa kan jedhan har'as ilmaan oromoo manneen hidhaa qabalee guuteet manneen hidhaa poolis xaabiyaa guuteet manni karchalleen godinarra jiran guuteet federaala baay'isa wayi finfinnee fudhadhu finfinnee manneen hidhaa finfinnee ta bulchiinsa magaalaa finfinnee hattuun saamtuun gudeedduun keessaa gad harcaafamteet ilmaan oromoo burraayyuu irraa hidhaman amboo irraa hidhaman shawaa bahaa irraa hidhaman arsii xixiqqaa irraa hidhaman itti guutamanii jiran manneen hidhaa magaalaa finfinnee keessa jira ummata oromootiif sirnoonni hanga irraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti ajjeecha irratti oromoo xiqqeessuu irratti oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Gurbaa tokko argeen ture osootuman lafee kanarra cabsanii jiran amma qabanii gaafatan lafee onoo asirraa tana cabsanta jilbarraat maal taate jennaan warra amma duraatitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beeytaa deebisanii achirra kopheen ijjetanii ni godhan jedhe kalaam shee kanatu bahe so warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa moo warra amma madarra ijjete santu warra madeesserra wayyaa qabu maaliif hidhama namni maaliif ajjeefama namni warri ammaa kunis nama ajjeesanii nama fannisanii nama rakkisanit lakki nu jara san wayyaa qabna no there is no difference between killers there is no difference between torturers and rapists none hinjiru hattuun hattuudha ajjeeftuudha saamtuudha tokko wanni wal caalsifne madaalchifnu hinjiru kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne kagawween nama ajjeesu ol baasuuf miti jarri kun maakalaawii cufneedha girgiddama tokko as dabarsaniit maakalaawii biraa banan garaagarummaa asitti miti asitti na tumiidha uummanni oromoo kan qabsaa'eef asitti miti asitti na kolaasiidha uummanni oromoo kan qabsaa'eef gaafa Haayila Sillaaseetis manni hidhaa afaan oromoo haasa'aa ture gaafa darbuutis manni hidhaa afaan oromoo haasa'aa ture gaafa wayyaanis manni hidhaa afaan oromoo haasa'aa ture arrallee afaan oromoo haasa'aa maali haati oromoo mana hidhaatiif nama dhalti really kanaaf amma nu wayyaa qaban jennee akka wal dorgomsiisuuf barbaanna wayyaani hamtuu ta'uu ishii hin beeyna bar hamtuu ta'uu ishii waan beeyneef dhiiga keenyan lafee keenyan hiddaan buqqifnee qeettisii galchine hammeenya isii warra kalee isaa wajjin hiriiree nu hidhaa ture nu ajjeesaa ture nu kolaasaa ture isaanii miti hammeenya isaanii kan nutti himuu qabu hammeenya isaanii eenyuu beeka beeyta warruma arrallee ummata isaatiif falmatee mana hidhaa jiru bakka buuteen isaa dhabame madaa jarri sun cabsite irratti warra arra irra ejjetamee aadaa jirutu hammeenya jaraa beeka hammeenya jaraa warra itti qabsaa'ee qabeenya isaatti dhabe ilmaan isaa itti dhabe ija isaa itti dhabe miilaa itti naaffate jara san gara galcheetu hammeenya isaanii beeka malee dubbachuufillee mooraalitii kan qabu hammeenya wayyaanee dubbachuudha mooraalitii kan qabu qabsaa'ota oromooti hammeenya dargu dubbachuudha mooraalitii kan qabu warra akka ibsaa guutamaa kedhaa keessatti rakkataa ture ilmaan lammeessaa boruuti ka waggaa 9 keessatti dhabe hammeenya wayyaanee kan beekuu danda'u kan dubbachuu danda'u ka waggaa 1915 keessatti hidhanii caccabsanii rakkatee madaa'ee ciniinnatee onnatee injifannoon irra aane santu hammeenya wayyaanee dubbachuudhaaf hamilee qaba hammeenya wayyaanee dubbachuu hamilee kan qabu qabsaa'ota manneen hidhaa finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመረ አሉ። የግሪክ ትምህርት ቤት አለ አዲስ አበባ ውስጥ ሊሴ አለ ፈረንሳይ ትምህርት ቤት ጣሊያን ትምህርት ቤት አለ ጀርመን አለ ማሪፍ አለ የቱርክ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል አለ። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ነው የሚዘምረው። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን ኢትዮጵያዊ ነው ትክክል አይደለም። ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ገና ለውጥ ሳይመጣ ኦሮምኛ አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሞ ልጆች መማር አልቻሉም ተብሎ 4-5 ትምህርት ቤት አካባቢ ኦሮሚያ መንግስት ፋይናንስ አድርጎ ተሰርቶ ኦሮምኛ ቋንቋ የሚማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆች አሉ የሚማሩበት ልክ እንደ ማሪፍ መዘመር ተረኝነት ነው። እኔ ባህር ዳርም ቢዘመር በሻሻም ቢዘመር ትግረኛ አማርኛ ችግር የለብኝም። እኔ አማርኛ በመናገር ትግረኛ በመናገር ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አይደለሁም። ግን በዛ ደረጃ ጥላቻ ጥሩ አይደለም።
ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ ላመጣህም ብለን እየጨውንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ መኖር ይቻላል? መቻቻል ማለት እኮ እሱ ነው። አላሁ አክበር ሲባል ኦርቶዶክስ እንዳይሰማ ክርስቲያን እንዳይሰማ ማለት አይቻልም። ይሰማና ይታገሳል። ምክንያቱም አብሮ መኖር አለባቸው። ክርስትናም ደግሞ ሲቀድስ እስላም መስማት አይከለከልም። ስፒከሩ ውጭ ነው ያለው። ገና የሳውንድ ህግ አልወጣም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሰማል፣ ግን አብሮ ለመኖር ይችለዋል። ያ አይነት ዝንባሌ ጥሩ ይመስለኛል። እየለጠጡ ነገሩን ፖለቲሳይዝ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ሆነ ህግ አለው። ቢያንስ የሰው ሀቅ እንዳትነካ፣ የጎረቤት ሀቅ ጠብቅ፣ ካረድክ አንድ እግሩ ለጎረቤት ስጥ፣ አካፍል፣ ስትበላም በጋራ ብላ፣ ስትሰግድም ጀማ ስገድ። ለብቻ ጥሩ አይደለም። አረፋ ከሆነም አርደህ ለድሃ ሳታካፍል ይዘህ አትግባ። ህግ ነው እኮ ይሄ ህግ ነው። እንደኛውን ህገ መንግስት አንቀጽ 1 አንቀጽ 2 አልተባለም እንጂ ህግ ነው። እና ሰው ያምናል፣ ያርዳል፣ ያካፍላል፣ ካለው ይሰጣል፣ በሽተኛ ይጠይቃል፣ ሲሞት ይቀብራል። ይሄ ህግ ስለነበረ አብዛኛው ተስማምቶ በፍቅር ኖሯል። ችግር የለም ማለት ግን አይደለም። ችግር ነበረ። አሁን የሚሻለው ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ሙስሊሞች ሙስሊም ሁኑ። ሙስሊም ከሆናችሁ በቂ ነው። ክርስቲያኖች ክርስቲያን ሁኑ። ክርስቲያን ከሆናችሁ በቂ ነው። ክርስቲያን ግደል አይልም፣ ሙስሊም ግደል አይልም። ስረቅ አይልም፣ ሁለቱም ስረቅ አይልም። የሰው ሀቅ ውሰድ አይልም። ዳንጋ ቀባ ጀቹ ወኒ ቶኮ ዮ ዳንጋ ተረ ኡፍና መጅብሲሳ ማሊፍ አከ ጅራቱ ጋፊሲት ታጀቹ ኑቲ የሮ ከነ ከሰት ኢልማን አርሲ ኦሮሞን ሲኮመንዶ ማሊፍ አከ ጅራኑ ጋፊ ኑቲ ተየ ጅራ ጀቹ ኤርጋ አቦኒ ኬና ኤርጋ ሃወኒ ኬና ቆተተኒቲኒ ናከ ቆቴ ቡላ ከሚትቲ ቄሳኒ ረጅራቹ እንደንደነ ማሊፍ አከ ጅራኑ ጋፊ ኑቲ ተየ ጅራ ጀቹ ከሌስ sirna mootummoota darbanii keessatti calii calanqoo irratti aanolee irratti haawwatii teenna wanni harmi irraa muramaa tureef abbootii kenna wanni harki irraa muramaa tureef waan yeroo san keessa mootummaan diinaa biyya san bulchaa tureef jennee yaadaa turree jechu har'a hoo gaafiin guddaan bakka kana har'a yeroo kana keessa sadarkaa olaanuu hanga sadarkaa gadaanuutitti ilmaan oromootiin biyyattiin hoogganamaa jirti. Federaalarraa hanga oromiyaatti, oromiyaarraa hanga godinootaatitti, godinootarraa hanga aanotaatitti, aanotarraa hanga gandootaatitti, gandootarraa hanga gareetitti ilmaan oromootu biyya hoogganaa jiraa jechu dhugaan lafarra jirtu isii tana. Bara kana keessatti oromoon arsii jiraachuu dadhabee qe'ee isaarraa buqqa'ee bineensa bosonaatiin walqixxaa'ee akka bineensa bosonaatitti bosona keessa jiraataa jiraa jechu. Harmeen arsii yeroo kana keessa seeruu irratti bosona keessatti galtee ilmaan bosona keessatti dhaltee kan dhalatellee guddachuu dadhabee jechu. Kan dhalatellee lubbuun jiraachuu hin dandeenye jechu. Maali rakkoon ilmaan arsiituun qabdu maali? Rakkoon oromoon arsiituun qabdu maali? Wanni siyaasa keessatti oromoo arsii tana qumaara gootanii ittiin qabataniif maali? Ilmaan sikkoo mandoo tana siyaasa keessatti qumaara gootanii ittiin taphachuun maaliif barbaachise? Obsi hanga qaba, daangaa qaba. Kaleessa guutuu oromiyaa keessa rakkoon jira jennee hin dubbanne afaan keenya walirra keennee callisne. Godina arsii aanaa shirkaa irratti yakkoonni gugurdaan qotee bulaa irratti yoo raawwatamaa ture hin callisne afaan qabanne. Godina arsii lixaa hadaabbaa irratti yakkoonni suukaneessaan joonesaayidiin gugurdaan duguuggaan sanyii qotee bulaa irratti raawwatamaa ture hin callisne callifne. Baru fooyyeen argaminna iftaan jijjiiramni ho'i dhufinnaa jennee callifne malee dubbatu wallaalleetii miti. Akkatti dubbannu beeyna maal akka dubbannu beeynaa jechu. Kanaaf ilmaan sikkoo mandootiin qumaara taphachuun haa nurraa dhaabbatu. Nu gahee jira bakka. Akeekni kenna kanaa miti. Kanaafii miti wanni mootummaa jala deemnee harka dhawaa turreef. Nuti mootummaa kana jala deemnee wanni harka dhawaa turreef. Kaleessa gaafa mootummaan kun gara aangoo dhufu guutuu oromiyaa keessatti dhiigni qeerroo kumaatamaa dhangala'ee lafarra yaa'aa ture. Dhiiga qeerroo kumaatamaa ka lafarra yaa'e san akka bishaaniititti lafan balleessinu jechaaf mootummaa kana jala deemnee harka dhoofna malee durgoon nuu kafalameetii miti, mindaan nuu kennameetii miti yookiin faarsee bulaa taaneetii miti. Dhiiga ijoollee oromoo kan oromiyaa keessatti akka bishaanii lafarra dhangaleessan lafan balleessinu jechaaf mootummaa kana jala deemnee harka dhawaa turree jechu. Kanaaf malee duguuggaan sanyii sirnoota mootummoota darbanii keessatti oromoo arsii irratti raawwate sun nurratti deebi'ee haa raawwatamuufi miti. Kanaaf yoo dandeettan
ilmaan kana qotee bultoota haawwata abboota dargaggeessaa fi dargaggeetti yeroo ammaa bosona keessa akka bineensaatti jiraachaa jirtu tana deebisanii qe'ee isaanii irratti akka qubachiistan kabajaaf jaalalaan kan isin gaafadhu ta'a viidiyoo tiyya tana yoo isin irra dhufte hadaraa isiniin